Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Kamen daawattoota channel Aku English with Oromic akkam nagaa YouTube baga jiraattan guyyaa hadhaa sagantaa yeroo dabre jalqabne torbaadhaa jalqabne waa'ee modal verbii isin barsiisuuf deemaa jira. Akkuma isin beektan torbaan kana keessatti yookaan immoo guyyaa Friday modal verbii dabre isin barsiisee jira. Innis modal verbii jalqabarratti kutaa tokkoffaa ilaalee jira. Guyyaa hadhaa ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Kamen daawattoota channel Aku English with Oromic akkam nagaa YouTube baga jiraattan guyyaa hadhaa sagantaa yeroo dabre jalqabne torbaadhaa jalqabne waa'ee modal verbii isin barsiisuuf deemaa jira. Akkuma isin beektan torbaan kana keessatti yookaan immoo guyyaa Friday modal verbii dabre isin barsiisee jira. Innis modal verbii jalqabarratti kutaa tokkoffaa ilaalee jira. Guyyaa hadhaa immoo kutaa lamaffaa barachuu deemna jechuudha. Kutaa dabre keessatti kan laallee modal verbii maal akka ta'e akkasumas immoo modal verbiin yookaan immoo Ingiliffaa keessatti bakka meeqatti akka qoodamuu fi baay'ina isaanii walumaa galatti ilaallee jira jechuudha. Kanaaf innaan walumaa galatti verbisiin yookaan immoo modal verbii bakka sadii qoodama. Main auxiliary verbs and also modal verbs and same modal verbs and bakka sadii qoodnee jira. Hunda isaaniitu tokko tokko ilaalla. Main auxiliary verbiin tense keessatti barannesin jedhee jira. Auxiliary verbii ammoo modal verbii ammoo amma barachaa jira. Same modal verbii ammoo kilaasii kanatti taanee barannee jechuudha. Hadhaaf waa'ee maalii barachuu deemna? Torbaan dabre waa'ee may fi maayitii barannee jira. Modal verbii lama jechuudha. Garaagarummaa isaanii wal fakkeenya isaanii barannee jira jechuudha. Hadha ammoo kan barachuu deemnu kaanii fi kujii barannee jechuudha. Kanaafiyyuu kaaniif kujiin modal verbii keessatti faayidaan isaa maali? Faayidaa maalii qaba? Garaagarummaa isaanii maal akka ta'e akkasumas immoo modal verbii asin dura baran wajjin garaagarummaa maal akka qabu walumaa ilaalla hanga xumuratti na wajjin tura. Okay, now let's get started. Now here is the first one is faayidaan inni dura kaan ilaalla. Kaaniin maal? The first one is you can say Khan is used to tell or used to talk about all kinds of abilities in the present and in the future. Faayidaan tokkoffaan kaanidha maalidha? Is to tell the abilities. Dandeettii wayii agarsiisuudhaaf in the present and in the future jechuudha. Kanaaf jennaan simply in short Khan is used to tell abilities. Walumaa galatti dandeettii ittiin ibsuuf kan fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf I can swim. Okay, this is actually not general maybe ability, maybe this is a specific ability da. Yeroo baay'ee general ability fi specific ability bakka lama qoodamee jira. Kanaaf you can say I can swim yoo ta'e ani bishaan daakuu ni danda'a jechuudha. This is a specific ability jechuudha. Kan dhuunfaa nama tokko jechuudha. Or you can say he can drive a car. Inni konkolaataa oofuu danda'a. Or you can say I can go tomorrow. Bor deemuu danda'a. So you can say I'm able to win means I'm able jechuun jechi I'm able kuni gosa kaaniti dandeettii agarsiisa. So you can say I'm able to win means ani injifachuu danda'a jechuun isaa maal jechuudha? I can win now. Amma injifachuu danda'a jechuudha. Kanaaf faayidaan tokkoffaa maalidha? To tell abilities jechuudha. Faayidaan lammaffaa immoo Khan is used to talk about to ask about what? Permission. To ask permission hayyama ittiin gaafachuu jechuudha. Okay, hayyama akkamitti ittiin gaafanna? You can say, can I come in, sir? For instance, can I come in, sir? Okay, yes, you can come in. Yes, you can come in. This is kuni kan hayyamu fi yo didu barbadu kan mo refusing permission mo yo didu barbadu. You can say, can I use your ATM? Fakkeenyaaf can I use your ATM? Yo sinjere ATM mi ke hafede mo sinjere. You can say no, you can't. This is refusing permission jechuudha. Yoo didde jechuudha. Kanaaf faayidaa lamaffaan kaanitti qammaadha. To talk about or to ask permission hayyama ittiin gaafachuuf illee ni fayyadamna jechuudha. Yeroo dabre keessatti faayidaan may fi maayitii illee akka qabaatu beeknee jirra. Garuu ammoo irra caalatti polite ka fayyadamnu kaminni may isin jedha jechuudha. Okay, sadaffaan ammoo faayidaan sadaffaa to making offers. Okay, after such a market is Nimejra. After such an of markets, Namoiti, if you are go to your birthday,
If you want to do something for yourself, by volunteers, fediketi namoiti wadalagor badde offers nature. So making offers jechuun wal magalatti akkuma isin kana fakkeenya example olalle can I help you sinjette si argaru ufuma keessa gaafate jechuudha offer goota jechuudha. Okay, we can say can I help you si argaru? You can say yes you can jechuudha kan biraalle jechuudha. Or you can say, can I do that for you? Can siya dalagu? Can I do that for you? Akka siya godu, siya argaru, siya barreessu, okay? Siya dubbisisu jechuudha barbaade kunni matmaadha offer jechuudha. Kanaaf kaaniin faayidaan sadaffamaadha making offer jechuudha. Inni afuraffaan immoo can is used to make a request. Request yookaan immoo gaaffii dhiyeessuuf illee taachuu. Akkamitti fakkeenyaaf can you give me your mobile phone? Gaaffiidha jechuudha. Can you give me your mobile phone? Or you can say, can you bring a glass of water? Kanaaf iyyuu bishaan bichuu tokko naaf dandeetta. Yookaan immoo mobile kee naa kennu yookaan immoo natti kennu dandeetta jechuun kun maadha request jechuudha. Kanaaf ennaa faayidaan kaanii tokkoffaan request, lammaffaan immoo offerii, sadaffaan immoo permission ittiin gaafatuu fi inni jalqaba immoo ability ittiin agarsiisuuf kan fayyadamnu keessaa isa muraasa jechuudha. Mee ammas faayidaa isa biraa halaaluuti na wajjin tura. Okay, faidan inni shanaffaan kaanidha. Here is for suggestion. Suggestion yookaan immoo a piece of advice itti fayyadamuudhaaf. How? Here is we can use can for give suggestion. For instance, here is we can eat in a restaurant if you like it. If you like it. Suggestion jechuun akka gorsaa jechuudha. It's a piece of advice. Akka gorsaatti illee fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. We can eat in a restaurant. Mana restaurant yookaan immoo hoteela keessaa yookaan immoo mana nyaataa foonii keessaa nyaachuu hin dandeenye yookaan immoo hoteela nyaachuu hin dandeenye if you like it. Idea yookaan immoo suggestion mataa fi kenna jechuudha. Yaada mataa fi kenna jechuudha. Example 2, I can take the car if necessary. I can take the car. Konkolaataa fuudhuu danda'a. Okay, konkolaataa fuudhuu danda'a if necessary. Yoo barbaachisaa akka ta'e jechuudha. So this all what? It's a piece of advice or suggestion jechuudha. Kanaaf faayidaan kaanii isa tokko maadha to express or to use for suggestion jechuudha. Okay, kan biraa immoo fakkeenya kana ilaalume suggestion akka ta'e nama lama wajjin haasa'anii tokko maadhaani I became very fat. I became very fat. I want to lose weight and baay'ee furdadhee jira. Furdataa irraa yookaan immoo baay'ee furdadhee jira. I want to lose weight. Furdina kiyya hir'isuu barbaada. But I don't know how. Akkamitti akka hir'isu immoo hin beeku. So what shall I do? Kanaafuu maal haa godhu jennaan suggestion isa barbaada jechuudha. You can say you can go jogging daily. Okay, sportii guyyaa guyyaan dalagamu yookaan immoo bakka itti qaama ofii itti hir'isan yookaan immoo exercise dalagan deeme jechuudha. You can do yoga. This all was suggestion jechuudha. You can do yoga. Sportii yoga dalagu hin dandeette yookaan immoo bakka itti qaama ofii hir'isan weightii kaasuu yookaan immoo fiiguu kanneen kunniin yoga jechuudha. So kun maal jechuudha? Suggestion jechuudha. Kun maal suggestion jechuudha yookaan immoo it's a piece of advice jechuudha. Gorsa jechuudha. Kanaaf akka gorsatti illee fayyadamuu hin dandeenye kaanii jechuudha. Inni jaaffaan faayidaan kaanii, this can is used to tell a general possibilities. General possibilities. Reeta namaa sin jedhee yeroo qabu there are two kinds of abilities or possibilities. General possibilities and specific possibilities sin jedhee jira jechuudha. Kanaaf general possibility fi specificin kan dhuunfati. General ammoo wanta addunyaatti ta'uu danda'u jechuudha. Wanti yoo raawwatame kan ta'uu danda'u. Fakkeenya tokkoffaa hard work can give success. Okay, hard work can give success. Yes? Everybody just see eye to eye on this. Never to wali galee yaada jechuudha. Kanaaf ennaan hiikan isaa maal jechuudha? It is a possibility for all people in the world jechuudha. Addunyaatti yoo dalagan yoo sirriitti jabaatanii dalagan akka success ta'an never to wali galaa jechuudha. Okay, example 2. Smoking can cause cancer. Okay, sigara dhuguun cancer akka fidu general possibility jechuudha. Never to wali galaa jechuudha. So it means such as kan saa jechuudha. It is a possibility for all people in the world jechuudha. Addunyaa guuturatti namni sigara yoo dhuge dhukkuba cancerii yookaan immoo duudhaaf carraa probability isaa bal'aa akka ta'e ibsuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu kun maal jechuudha? General possibility jechuudha. Wanta ta'uu danda'u jechuudha. Percentage tamaa ol wanta ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf faayidaa isa jaaffaan isa kana jechuudha. Walumaa galatti hubachiisa dhumarratti maalidha? We don't use could. Amma kaaniif could ilaalaa jirra. We don't use could for general possibilities. Okay, could
general possibility fayyadamuu hin dandeenyu. Maal malee? Kaani malee. Kaani malee. Kanaaf ennaan walumaa galatti faayidaan kaanii kana fakkaata. Amma immoo waa'ee kujii halaaluti na wajjin tura. Gaafii waa'ee kaan irratti yoo qabaattan, just you can ask me anytime. Now, for now, let's jump on to kuj. Kuji taadaru, kuji maal akka ta'e faayidaa isaa halaaluu jechuudha. Okay, na wajjin tura. Okay, inni lammaffaan ammoo kujiidha. Kaan ilaallee jirra. Faayidaa kaanii walumaa galatti ilaallee jirra. Hanga faayidaa 5 6 jira. Amma immoo kujii ilaallee jirra. Kujis faayidaa baay'ee qaba. Hanga xumuratti hin wajjin turtan isinii galadhee abdii qaba jechuudha. Okay, faayidaan tokkoffaa keessaa kujiidha maalidha? Requests. Request jechuun maal jechuudha? Request means if you want to ask a person to do something is for us or for you, just is call it a request jechuudha. Request jechuun nama waa gaafachuu jechuudha. Here is so, kuj is used to make a request. Kanaafiyyuu kujiin faayidaan isaa keessaa tokko request yookaan immoo nama waa gaafachuu jechuudha. For instance, fakkeenyaaf here is usually the subject is you. Yeroo kana fayyadamnu kuji yeroo fayyadamnu sabettiin nu request irra fayyadamnu you fayyadamnaa jechuudha. You fayyadamnaa jechuudha. You malee sabetti biraa fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. You jaaladhee jira. Irra caalatti kan fayyadamnu maalidha? You dha jechuudha. Fakkeenyaaf kuji formula isaa maalidha? Kuj plus subject plus verb dha jechuudha. Kanaaf ennaan could you give me your pen? Nama tokko request gaafachuu barbaade. Could you give me your pen? Kophee kee naa kennuu dandeettaa? Okay, could you give me your pen? Yes, I can. Eeyyeen danda'a. This is what giving permission dha. You're more refusing permission and more but the more you can say here is could you close the door? No, I can't. No, I can't. Okay, so don't say yes, I could or no, I couldn't. Yero debi devnu. Yeah, fakenya kuji na toti. Kuji lato kan yote kan man devna. Fakenya can you give me your pen? Yes, I can. Yetan. You're more could you give me your pen? Yes, I could. Yes, I can man devna. Yes no case yes no question kenna kujin yodufe man devna kan man devna. So don't say yes I could jetun dandetu. Yes I could jetun danamo. Okay, I want to get it more you can say no I couldn't jetun dandet. Malmare no I can't jetta. So requesting talk. Ila fana more offers. Akuma kani faidan kuji ke to kamada offers. Offers chumal. Offers means if you want to do something for a person, just we make an offer. One tawai nama toko gochu orbanu. Fedi ken malda offer actually. Fakkenyaf kuj is used to make offer ira. Kujin faidan sa toko fan amilan fan make offer gochu. Fakkenyaf here is usually the subject is we and I actually. Yero offeri gon subject ken baina mada we fi I actually. Yero request gon yote yero mo offeri gon baina mada we fi I actually. Okay, fakenya here is could I give you my pen? Kopeki sikunda. Could I give you my pen? Kopeki sikunda nan? Yes, you can. Akasama samo could I close the door? Bari ufudanda. Yosinjere? No, you can't. No, you can't. All right. Kanava stmada? Could I give you my pen? Astamo? Could I close the door? You can say could we park our car here chundeta sabetsa asiti baka I kana we go bus nandeta wal magalati yokamo baka I we yokamo you can say I bus nandeta lamento nanda chu fakkenyaf could we sit here yo chundeta could we sit here asiti we have nature I can say could we sit okay could we sit here Umarat yeron da you request len kuille umarat mal qaba malato gafi qaba akan dagana chudha kanaf could we sit here as thousand day na chudha kanaf yes you can no you can't tan kanaf nan we kenna baka I kana faydamun dandena akan samo I kenamo baka we faydamun dandena chudha. All right, you can say could I sit here as thousand day chudha leta chudha rakon qabo chudha kanaf we fi I faydamna offer leta chudha. Okay, Haytanamo note hubachisa asratone simbeko abdan. If we want to use kuj more politely, we can add please. Yerobae kuji kanarate polite guchurbado kan mo hala polite hala formality fedem yor badde ma debalta please it fermetude. Please yes debalta bakalama debalta please. Fakenya feres you can say could you please give me your mobile? Asit amala could you please la.
Please can as fide qixxara fide jechuudha. Qixxa keessa as fide sabetti ta'ansee fide jechuudha. So here is please is used before. Before what? Before the main verb jechuudha. The main verb what? Give jechuudha. Kanaaf ennaan could you please give? Asitama please kan eessa dhufe? Verbi main verbi dura dhufe jechuudha. Kanaaf please tokkossa fayyadamna main verbi dura fayyadamuu dandeenya. Lammaffaan immoo could you give me your mobile please? Eessa fayyadamna? Dhumara fayyadamna jechuudha. Dhumara fayyadamna jechuudha. Now here is please is used at the end of the sentence jechuudha. Asitama maalidha? Please in hima keenya keetti dhumarra jira jechuudha. Kanaaf waan isin beeku qabdan please could you wajjin fayyadamuu dandeenya. Karaa lamaan fayyadamna tokko before main verbi fi hima keetta immoo dhumarratti please fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf bakka lameen dhufe yoo qixxara dhufe verbi dura ta'uu isaa hubachuu qabda. Yookaan immoo eessa dhufuu qaba? Dhumarratti dhufuu qaba jechuudha. Kanaaf faayidaan kujii keessaa tokko request lamaffaan immoo offeridha. Sadaffaan afuraffaan maal akka ta'e walumaa laallaa na wajjin tura. Okay, faayidaan kujii sadaffaan permissionidha. Permissionidha. Kuj is used to ask permission. Here, usually, the subject is we and I. Akkuma offeridha. Faayidaan inni keessa tokko permissioni fayyadamna. Permissioni yeroo fayyadamnu sababni nu fayyadamnu baay'inaan maalidha? We fi I jechuudha. We fi I jechuudha. Fakkeenyaaf, could I use your phone? Mobile kee fayyadamuu danda'a? Or you can say, could I come inside? Gara keessa seenuu danda'a? Could we leave now? Amma ba'uu dandeenya. Can say here is what? Here is we. Okay? Could we leave now? Amma ba'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf ennaan hayyama gaafata jechuudha. Yes you can, no you can't. Yookaan immoo yes you can, no you can't itti deebisuu dandeenya jechuudha. Kuni deebisuun harka jira jechuudha. Okay, kanaaf ennaan asitti I fayyadamne, asitti I fayyadamne, asitti la fayyadamne, asitti immoo maal fayyadamne? We fayyadamne jechuudha. Kanaaf akkuma offeridha we fi I isin jedhee jira reeftana ammallee we fi I fayyadamne jechuudha. Sabetti biraa mostly baay'inaan hin fayyadamne jechuudha. Commonly you jaal jechuudha. Paranti 80 keessaa maal fayyadamna? Sabetti lamii kana fayyadamna jechuudha. Note hubachiisa waan asitti hubachuu qabdan na dhageeffadha. Here is not. Especially did my friends, this my followers, my customers. Hundi keessa na dhageeffadha. Can is used for requests. Isin jedhee jira. Faayidaan kan keessaa tokko maalidha? Request jechuudha. Gaafii namaa dhiyeessu. Akkasumas offerii nama waa gochuuf yaalu. Then permission gaafachuudha. And also, could is also used for requests. Akkasumas kudileen request gochuudhaaf ni fayyadamne. Ammallee offer gochuuf illee ni fayyadamne. Akkasumas immoo permission illee fayyadamullee hin dandeenya, hin danda'ama jechuudha. Akkuma kaan jechuudha. Garuu but ayitti waan isin beeku qabdan asitti but could is more polite than can. Lameen faayidaan isaanii wal fakkaata ta'ullee could is more polite than can jechuudha. Kujin irra polite jechuudha. Bakka kaanii fayyadamnu irra caala maal fayyadamuu qabna? Kujii fayyadamuu qabna jechuudha. Faayidaan jara maalidha? Tokkuma jechuudha keessa jechuudha. Okay, can is the past form. Kuj is the past form what? Can jechuudha. Kan kujin past kan iti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kujii ta'eef martu wanti kun past keessa raawwatama jechuu miti jechuudha. Kanaaf ennaan paranti fayyadamne garuu immoo more ka fayyadamnu maalidha? Polite irratti jechuudha garaagarummaa isaanii jechuudha. Okay, inni afuraffaan faayidaan kujidha maalidha? To express about past ability jechuudha. Past ability ittiin ibsuuf fayyadamna jechuudha. Here is could is used to tell past ability or to express what? Past ability jechuudha. Wanta yeroo dabar keessa dalaguu dandeettu wayii kan dalagdee jechuudha kan ittiin ibsan jechuudha. Fakkeenyaaf here is my brother threw a ball to me. Obboleessi kiyyaa kubbaa na darbee ture jechuudha. Then garuu maalidha? But I couldn't catch it. Garuu ammoo maal ta'uu hin dandeenye? Qabuu hin dandeenye jechuudha. Maalidha? Through jechuudha past tense jechuudha. Yoom yeroo dabar keessa na darbe jechuudha. Ana ammoo maan gochuu hin dandeenye? I couldn't catch it. An qabuu hin dandeenye jechuudha. Asitti ammoo my brother threw a ball to me. I could catch it jedhamu. Asitti affirmative hin fayyadamnu. Negative fayyadamna jechuudha. Asitti positive hin fayyadamnu. Negative malee jechuudha. Okay, I could play football. Ani kubbaa taphachuu danda'a. Here is when I was what? When I was a child or when I was a young. Ani yeroo daa'imummaa kiyyaa kubbaa haalaan taphachuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee kujii yeroo baay'ee past ability yeroo fayyadamnu past tense hojii fayyadamu jechuudha. Garanatti fakkeenyaaf when I was a young yennaan wazii fayyadamnaan garanatti filannoo keessaa kujiif kaan yoo si gaafate maal fayyadamta? Kujii fayyadamta jechuudha. So I could play football when I was a young. Me si kan isaa kana jechuudha. I was able to play football when I was a young jechuudha. Yeroo daa'imummaa kiyyaa kubbaa taphachuu danda'a jechuudha. I was able.
karaa kanallee ibsuu dandeenya jechuudha. Here is past tense I was able to play football. Kubbaa taphachuun ni danda'a ture jechuudha. Yeroo dabarkee jechuudha. Example sadaffaa Ahmed tried. Ahmed yaalee ture. Past tense but Fatima couldn't or Fatima could not solve the problem. Ahmed yaalee ture. Past tense he tried. But Fatima could not solve the problem. Ahmed yaalee jira Fatima garuu maal goone hin dandeenye jechuudha. Fatima could goone affirmative goone. Fatima couldn't jechuudha. Hin dandeenye jechuudha. Solve gochuu dandeenye jechuudha. Okay, meaning Ahmed tried. He can say jechuudha. Ahmed yaalee jira but she was not able to solve jechuudha. Was ability fayyadamne bakka kujii maal fayyadamne she was not able. Isin immoo solve gochuu dandeenye jechuudha. Example sadaffaa my sister gave me problem. Okay. Obboleettii kiyya problem naa kennite yookaan ammoo gaafii problem naa kennite garuu maadha but I wasn't able to solve it. Garuu maa hin dandeenye I wasn't hin dandeenye jechuudha. Kanaaf faayidaan kujii kiyya tokko maadha permissionii past ability especially past ability irratti baay'ee focus godhaa baay'ee hubadhaa exercise isa baay'ee isaa ilaalaa jechuudha. Kanaaf mee faayidaa ittaanu shanaffaaf jaaffaa halaaluti na wajjimaan tura. Okay, daawwattoota kiyya faayidaan kujii inni shanaffaa jechuudha. Faayidaan baay'ee barbaachisaa akka ta'e kujii is used to tell possibilities in specific situation in the present or in the future jechuudha. Okay, faayidaan shanaffaan kujiin wanta danda'amu wayii kan agarsiisu jechuudha. Yeroo murtaa'e keessatti yookaan immoo tensii parentii fi yeroo fuuldura ta'u keessatti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf it could rain now. Roobuu danda'a jechuudha. Let's say if you saw a cloud, duumessa argitee yoo wanti kun hin roobettee tamante you can say it could rain now. Probably it will rain jechuudha. Roobuu danda'a jechuudha. Okay? Example 2, if you don't study hard, yoo jabaattee hin qo'anne you could fail exam. Kana jechuun jechuudha. Probably if you don't study hard, tasa yookaan ammoo yoo jabaattee hin qo'anne hin kufta jechuudha. If you don't study hard, you could fail the exam. Hii kana isaa maa jechuudha kufuu dandeettaadha jechuudha. Carraan ati qabdu maadha kufuu dandeetta jechuudha. Probably you will fail the exam if you don't study hard jechuudha. Yoo jabaattee hin qo'anne carraan ati qabdu maadha kufuudha jechuudha. Kanaaf ennaan to tell possibilities in specific situation yeroo murtaa'e keessatti jechuudha. In the present and in the future keessatti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Okay, kun example shanaffaa. Example jaaffaan to express in report speech jechuudha. Report speech barsiisee jira. Akkamitti akka fayyadamnu isin agarsiisee jira. Modal verb jiila jechuudha. Kanaaf report speech jechuudha could is used instead of can. Okay, instead of can. Okay, in a report speech. Kana jechuudha kan akkuma irratti isin jedhe past tense dha. Past tense kenna kan kaanii kujidha. Kanaaf yeroo direct gara speech jiru kaaniin kenna gara deebi'a kujid deebi'a jechuudha. Kanaaf ennaa fakkeenyaaf direct speech kennu kenna maadha. They said you can. Okay, they said you can wait in the room jedha. Himni kun quotation case markets jira. Kana jechuun direct speech dha. Indirect yeroo goonu immoo report yeroo goonu maadha. They say that you kenna gara jirama I jirama jechuudha. They say that I could. Kaaniin kenna gara deebi'e kujid deebi'e jechuudha. So you can say they say that I could wait in the room jechuudha. Kanaaf ennaan modal verbiin kenna modal verbiin kujiin kenna yookaan ammoo kaaniin kenna gara kujitti deebi'uu hin danda'a jechuudha. Isin barsiisee jira. Topic isin duraa keessa kutaalee isin duraa keessa ilaaluu dandeetta jechuudha. Kanaaf faayidaan inni jaaffaa report speech fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Torbaffaan kan dhumaa ammoo here is had an ability or possibility in the past but the person didn't do. Inni faayidaan torbaffaan wanta yeroo dabar keessa gochuu dandeettu wayii kan osoo hin godhin ammatti dabarsite yookaan ammoo osoo hin godhin dhiiste fayyadamuu hin dandeenya. Had ability yookaan ammoo gocha dandeettu wayii kan ittiin ibsitu jechuudha. Yeroo dabar keessa gochuu dandeetta garuu osoo hin godhin maal gootee fuuldura dabarsite jechuudha. Akka regret jechuudha. Akka gaabbite jechuudha. Akka conditional type 3 fayyadamu jechuudha baay'inaan. Fakkeenyaaf isa kana qofa osoo hin ta'in should have, would have akkasumas ammoo sadaffaan kun ammoo could have garaagarummaa fi wal fakkeenya isaanii maal akka ta'e fuuldura isin agarsiisa. Yeroo model verbii xumura jechuudha. Kanaaf yeroo kanneen barannee raabaan isin agarsiisa. Kanaaf had an ability yookaan ammoo possibility in the past jechuudha. Wanta yeroo dabar keessa ta'uu danda'u osoo hin godhin kan dhufte. But the person did not do it. Osoo hin godhin jechuudha. Kan hafe jechuudha. Fakkeenyaaf in the past yeroo dabar keessa a person had ability namichoon gochuu danda'a jechuudha. To do something in particular situation but he didn't do it jechuudha. Namichoon yeroo dabar keessa gochuu danda'a wanta wayii. Osoo gochuu danda'u yoo gara parantii dabarsee kujii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kujii adda hin ta'in
could have fayyadamu dandeenye. Could have addatti sun could have ennaan could have plus verb jechuudha. Formulaan keenya akkam inni? Here is subject plus subject plus could have plus what? Verb 3 fayyadamnee jechuudha. Could have plus verb jechuudha. Fakkeenyaaf here is I could kun formulaan keenya. Here is I could have gone to America. I could have gone to America. Kana jechuun jechuudha. An America qabu deemuu qaba ture jechuudha. Garuu ammoo hin deemne jechuudha. Deemuu hin danda'a jechuudha. America deemuu hin danda'a. Yeroo dabarkeetti deemuu hin danda'a jechuudha. I could have gone to America. Meaning hiikan isaa I had an ability to go to America, but I didn't. An America deemuu hin danda'a. Yeroo yoomiti past keetti yeroo dabarkeetti deemuu hin danda'a. Garuu ammoo osoo hin deemin hafee jechuudha. Osoo beekan hafuu danda'a yookaan ammoo humna dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf I could have married. Fuudhuu danda'attee yeroo dabarkeetti fuudhuu osoo dandeettu osoo qarshii qabdu yoo dandeettee osoo hin godhin yoo dhiiste kana fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf ennaan I could have gone to America. America deemuu hin danda'a ture. Hiikan isaa garuu immoo I had an ability to go to America. America deemuu danda'a. But maalidha kan hin godhin hafe maalidha? But I didn't go. Hin deemne garuu jechuudha. Example 2. He could have been the president. Okay, president ta'uu hin danda'a ture jechuudha. President ta'uu hin danda'a. Garuu ammoo maalidha? Meaning he had an ability to be president. Dandeettii presidentummaa hin qaba. Garuu ammoo but what? He didn't become the president jechuudha. Garuu ammoo maal ta'uu hin dandeenye? President ta'uu hin dandeenye jechuudha. Yeroo dabarkeetti hin danda'a ture humnatti qaba waan barbaadu gochuu hin danda'a. Garuu ammoo maalidha? Osoo hin godhin hafe jechuudha. Kanaaf faayidaan kujii keetti kan ramadamu kee tokko could have plus verb 3 fayyadamnee wanta akkanatti os gaafate fakkeenyaaf I could have gone to America jedhee filannoo si kenne wanti kun hin godhamne akkasii beeku qabda jechuudha. Or you can say he could have been yoo sin jedhe the present os sin jedhe wanti kun osoo hin godhamin hafee jira jechuudha. Kanaaf could has many usages kujiin akkuma isin beektan faayidaa torba faayidaa kana qofa illee kabiraallee qabachuu danda'a. Ammatti kutaa barumsaa keessatti kan isin barbaachisu yuunivarsiitii kutaa gadaanaa qabee hanga yuunivarsiitii kan isin barbaachisu kujiin faayidaa isaa hagammaa karaallee kana jechuudha. Kanaaf could has many usages. Especially it is very wonderful modal verb keessa baay'ee bareedaadha. Kanaaf you should practice it. Baay'ee practice gochuu qabdanii exercise garaagaraa laaluu qabdanii garaagarummaa kaaniif kujii hadha barannee kan isin garsiise kana fakkaata. Bakka isin galitti na gaafachuu dandeettanii yeroo taanu hanga danda'ametti exercise garaagarummaa isaanii bakka itti galuu qabutti kaaniif kujii keessaa kamtu deebii sirrii taakee dhufuun duratti isin agarsiisa eegarraa ba'ee jechuudha. Yeroo taanu modal verbii shaalii fi shujin yookaan immoo hanga walitti deemnutti yookaan immoo wiilii fi wujin hanga walitti deemutti nagaan naa turaa isin jechuu barbaada. Yeroo hundayyuu guyyaa kanatti Friday jechuudha. Modal verbii walitti deemina ammaaf nagaan naa turaa naa jiraadha fayyaata baay'ee isin jaaladha. Baay'ee na bira dhaabbataa jirtanii baay'ee galatooma isin jaaladha. Love you all. Bye.